Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii. Amma barnoota waa'ee ulfa gadameessaa alatti uumamu kan jedhu irratti hubannoo haasaaf ta'u yookaan hubannoo uummata keenyaaf ta'uun qabadhee jira. Ulfi gadameessaa alatti uumamuu akka danda'uu fi rakkoo maalii akka fidu, mallattoon isaa maal akka ta'e, akkamitti ittisuu akka dandeenyu kan jedhudha. Hanga dhumaatti hordofaa. Deemsa ulfaa keessatti hangi persentii 2 ta'u ulfa gadameessaan ala ta'uu ni danda'a. Kana jechuunis dubartoota 100 ulfaa'an keessaa persentiin 2 ulfi sun gadameessaa alatti uumamuu danda'a jechuudha. Bakka taa'umsa seeraa tun ta'in bakka taa'umsa daa'imni itti uumamuu qabu kan taa'uu qabu alatti uumamuu danda'a. Kunis hanga persentaa 6 lubbuun darbu yookaan du'a harmoolii fi haadholiif sababa ta'uu ni danda'a jedhama. Kana jechuun egaa persentaan 6 haadholiin sababa ulfa wajjin wal qabate lubbuu isaanii dhaban sababa ulfa gadameessaan alatti uumamuudha. Ulfi gadameessaan alaa jechuun yeroo hanqaaquun fertilized ta'e gadameessaan alatti wayita biqilu kana wayita dhaabbatudha. Normaalii eessatti qabachuu qaba ulfi gadameessa keessatti kan inni uumamuu qabu. Haa ta'u malee dubartoota 100 keessaa persentaa 2 keessatti gadameessaan ala fakkeenyaaf keessumaa faaloopiyaan tuub kan jedhamtu kana akka suuraa irratti argitanitti faaloopiyaan tuub kan jedhamtu kana hanqaaquun ovaarii irraa dhuftee osoo gadameessa biraan gahin gidduutti tiyuubii sana keessatti uumamuu dandeessi jechuudha. Kanaaf ulfi bakka kanatti uumama. Egaa bakki kun immoo bakki xiqqoodha waan ta'eef hin keessummeessitu yeroo turtii yeroo muraasaa booddee dhoowuu dandeessi kan cituu dandeessi jechuudha. Kanaaf egaa harki caalu ulfi gadameessaan alatti uumamu ujummoo gadameessaa keessatti kan uumamudha. Kanneen hafe immoo yookaan gadameessaa alatti kanneen uumaman keessa kanneen hafan immoo miciree gadameessaa balbala gadameessaa garaa keessatti illee uumamuu danda'a jechuudha ulfi. Dhibee kanaaf kanneen sababa ta'an yookaan kanneen saaxilan hangafoonni kanneen armaan gadiitti. Inni jalqabaan ulfa gadameessaan alaa kan yeroo duraanii kanaan dura gadameessaan alatti ulfi uumamee beeka yoo ta'e marsaa ittaanuttis carraanni gadameessaa alatti uumamuu ol kaa'adha jechuudha. Akkasumas miidhamuu ujummoo gadameessaa keessumaa baakteeriyaa adda addaa dhibee jarmii adda addaa karaa wal qunnamtii saalaan kanneen daddarban yookaan sexual transmitted disease kan jedhamanii sababa kanaan ujummoon gadameessaa yookaan faaloopiyaan tiibu isheen jedhamtu sun yoo miidhamtee ta'e yookaan madoofteetti yoo ta'e carraa hanqaaquun ovaariitii ka'ee gara gadameessaa otoo deemu gidduutti afuusaan ujummoo gadameessaa keessatti ulfi uumamuu ni dabala jechuudha. Inni gara biraan opereeshinii ujummoo gadameessaa fi naannoo isaanii kanaan dura naannoo gadameessa isaanii opereeshinii ta'anii yoo turan ta'e carraa isaan gadameessaa alatti ulfaa'uu ol kaa'adha jechuudha. Inni kaan immoo tamboo xuuxuu fi araada adda addaa kanaaf nama saaxilu jedhama akka qorannoon agarsiisutti. Mallattoon dhibee kanaa maadha yoo jenne tokko dhukkubbii garaa gara gadii yookaan garaa keenya keessa gara gadii naannoo gadameessa isaanii irratti dhukkubbii cimaa qabaachuu. Inni gara biraan marsaan laguu hafuu yookaan dhaabbachuu. Sababni kunis ulfa waan ta'eef ulfa hanga ta'etti immoo marsaan laguu dhaabbachuun isaan hafuu. Kanaafuu marsaan laguu isaanii ni bada akkuma yeroo ulfa rookaanii dhukkubbii garaa gara gadii qabaatu. Dhiiguu gadameessaa akka waan ulfirraa ba'u wayii tarii xiqqoo dhiiguus danda'u baay'ees dhiiguu danda'u. Kanaaf dhiiguu gadameessaa jiraachuu danda'a. Inni gara biraan immoo dhibeen kun mallattoo mul'isuu kan danda'u yoomidha yoo jenne turtii ulfaa keessa gara jalqabaa. Ji'a lamaan jalqabaa keessumaa ji'a 2 ji'a 3 jalqabaadha kan inni baay'inaan mul'atu marsaan laguu badee. Keessumaa wanti kun immoo ujummoo gadameessaa keessatti uumame taanaan ujummoon gadameessaa immoo qalloo waan taateef hin dhooti yookaan hin citti jechuudha. Kun immoo maal godha akka isaan baay'ee garaa keessatti dhiigan taasisa. Kanaafuu ulfi gadameessaan alatti uumamu ujummoo gadameessaa keessatti uumama jenneerra. Isheen kun immoo bakki ishee xiqqoodha. Xiqqoo waan taateef hin citti yookaan hin dhooti. Kun immoo baay'ee akka garaa keessatti dhiigan taasisa emergensiidha waan ta'eef tooloo yookaan ariitiidhaan gara mana yaalaa deemuu qabu jechuudha. Ittisa dhibichaa isa jedhuuf immoo akkamiin ittisuu dandeenya dhibee kana kan jedhuuf ni jalqabaan dhukkuboota yookaan dhibeewwan saalqunnamtiin daddarban ittisuu akkasumas yeroon yaala gahaa ta'e argachuun hamma dhibichaa ni hir'isa. Sexual transmitted infections or disease kan jedhaman kana amma danda'ametti ittisuu yoommoo mallattoon dhibeewwan saalaan daddarban yookaan qunnamtiin daddarban kanneen akka dhangala'aa foolii hamaa qabaachuu, hooksisuu waan akkasii jiraate yeroo yaalamuun murteessaadha jechuudha.
Inni gara biraan ulfa gadameessaan ala kanaaf yaalamanii yoo itti fufinsaan ulfaa'an atattamaan gara mana yaalaa deemanii altiraasaawundii ka'uun barbaachisaadha. Kanaan dura ulfi gadameessaa alatti uumameera yoo ta'e marsaattanuttis tariitii marsaan laguu afeera yoo ta'e ulfooftee ta'uu waan danda'uuf yeroo ulfooftu kan ammoo marsaan lammaffaa irratti tarii wanti kunis gadameessaa alatti ta'uu waan danda'uuf yeroo hundaa osoo hin ta'in darbee marsaa lammaffaa irratti illee gadameessaa ala waan ta'uuf immediately mana yaalaa deemanii altiraasaawundii ilaalamu. Eessatti uumame bakkuma sirriitti uumame moo yookaan gadameessa keessatti uumame moo gadameessa alatti uumame kan jedhu jechuudha. Kun irlii dafee bakkisaa baramnaan interviin gochuun salphaadha yookaan tiriit gochuun salphaadha jechuudha. Kanaaf deemsa ulfaa keessatti ulfi gadameessaan ala akka jiru hubannoo keessa galchuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gadameessa keessatti ulfi hedduun gadamee keessatti uumama bakka sirriitti uumama ulfi persentaan 98 ta'u haa ta'u malee 100 keessaa persentaan 2 gadameessa alitti uumama akka maluu fi rakkoo cimaa akka fiduu danda'u beekuudhaan marsaan laguu isaanii hafee yookaan badee yeroo muraasaa booddee garaa isaanii gara gadii yoo isaan dhukkube yoo dhiigni jalqabe wantoota akkasii argan immediately mana yaalaa deemuun murteessaadha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Gaaffii fi yaada qaamaan koomentii jala na kaa'aa. Turtii gaarii.